Hi guys, akkam jirtan nagaa jirtu jirra alhamdulillah. Ana moo creativeedha. Hadda barnoota guyyaa arfaffaatiin argamneerra jechuudha. Barnoota guyyaa arfaffaa kennaan waa'ee effectii ilaalla jechuudha. Video effectii ilaalla jechuudha. Kanas gochuuf jalqaba maal goona video tokko galfachuu qabna waan ta'eef new video ka jedhu san gubbarraan si'a takkatti hin tuqna. Achiin booda video barbaannu tokko hin filanna. Fakkeenyaaf video barbaannu tokko video kana timeline keenya irratti bifa amma argitan kanaan timeline keenya irratti galchineerra jechuudha. Achiin booda jalarraan yookaan ammoo jalarraan bakka effect bakka kanaan effect tajettu san si'a takkatti tuqna. Effect kajedhu san si'a takkatti tuqna. Haala kanaan illee galchuu dandeenya. Yoo hin dandeenye ammoo lammaffaa maal goona video san si'a takkatti tuqneetiin achiin booda effect tajettu san nuuf fida. Achiin booda isa san tuquudhaan achiin booda effectiiwwan sadii nu filachiisa. Video effectii, body effect, style kajedhu kanaa jechuudha. Kanneen keessaa video effectiin maaliif nu gargaara jennaan video effectiin video keenya guutumaan guutuutti gubbarraa haga jalaatti effectii itti galchuuf nu gargaara. Fakkeenyaaf video effectii keessa yoo seennu effectii akkanaa kana itti aanee effectiiwwan jiran effectii video san guutumaan guutuutti qaama isaan guutumaan guutuu irratti bilarii kana illee fayyadamu guutumaan guutuutti effectii kan itti fayyadamnudha. Inni biraa ammoo jalarraan body effect. Body effectiin maaliif fayyadamnaan qaama keenya irratti effectii fayyadamuuf background keenya tuquu dhabuu danda'a. Effectiin qaama keenyaati jechuudha. Bodyidha. Qaama keenya irratti hojjetaadha. Mee haalaan fakkeenyaaf ka fuula kana yoo tuqne fuula keenya haala kanaan nu jijjiiraa jechuudha. Effectiiwwan baay'eetu jirani body effectii keessatti kanneen keessaa kan barbaanne irratti tuqaatiin fayyadamuu nu dandeessisaa jechuudha. Body effectii fi video effectiin garaagarummaa isaanii kana fakkaataa jechuudha. Itti aanee ደግሞ style ka jedhudha. Style ammoo video photo barbaadan tokkotti kennuudhaan style isaa gara kaartoonii ta'uu danda'a gara wantoota garaagaraatitti kan isin jijjiiruudha. Baay'ee isin barbaachisu lamaan kanneen keessaa yoo qabattan baay'ee isin gargaara. Fakkeenyaaf video tokko blur gochuuf yoo taatan effectii keessaan fayyadamuu hin dandeettan. Akkamiin jennaan jalqaba video tokko egaa akkanatti galchitanii booda maal gootan effectii keessa seenuudhaan achi booda video effectii keessan seettanii blur ka jedhu san hin tuqxanii achiin booda raayitii san irratti gootaniitiin video keessa egaa akkanatti blur gootanii booda irra deebitaniitiin overlay ka jedhu san tuqxanii achiin booda add overlay achiin booda video masan ka jalqaba galchine san video jalqaba galchine kana irra deebineetiin isuma kana add godhanna jechuudha. Maalirraa overlay irraa video kana gubbarratti egaa akkanatti galchine booda saayizii isaa ka xiqqaa ture san kaanuma waliin wal qixxeeffanna. Achiin booda maal goona irra deebineetiin video jalaa san add overlay jalaan galchine san isa san si'a takkatti tuquudhaan jalarraan background remove bg ka jedhu san remove bg isii tana jechuudha. Isii tana tuqna. Yoo tuqnu auto remove tuqna. Achiin booda akkanatti remove godhee aga nu geessuu eegna. Eega geessee booda haala amma argitan kanaan nuu fideera jechuudha. Haala amma argitan kanaan nuu fideera. Haala amma argitan kanaan background isaa ka jalqabarraa blur godhee nuu fideera jechuudha. Haala kanaan video keenya effectii fayyadamuudhaan blur gochuu hin dandeenya jechuudha. Effectii keenya fayyadamuudhaan wantoota garaagaraa hojjechuu hin dandeenya. Kalarii isaa jijjiiruu hin dandeenya. Akkanatti blur gochuu hin dandeenya. Wantoota garaagaraatti hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf kolbattee yoo shaakaltan wantoota kanneen hojjechuuf kan isin gargaaru effect jenneetiin waamna jechuudha.
Inni itti aanu ደግሞ viidiyoo keenya keessatti effektii maaliif barbaachiseeti yoo yaadne effektiin miira garagaraa mul'isuuf miira garagaraa fiilingii garagaraa mul'isuuf fiilingii sinemaatikii ta'uu danda'a wantoota garagaraatiif nu fayyada jechuudha. Kanaafuu effektii haala kanaan CapCut keenya keessatti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu barnoonni guyyaa hadhaa kana fakkaata viidiyoo itti aanu wal argina nagaatti.